ترينان أبليتين هذا أحمد والكمانية تري عن خمدتين تري انتلون نما شيخ ترتيب الرجبات نما عمك أي لفرق كنا قوقري مانا هاتي عم جرت أينتي باسو تدمني عمك أي لفرق كنا شرويستي قالتي ريموتان رقوته أما منقلي ati maal agarta garuu wanta akkaan arku jira la waati yoo ciftu na garti ilmoore ati waati yoo arku jirta ilmoo horiitiin arka wanni sun waan akka arbaan na fakkaatti laala angurrumooyitiin arku jira wanta akkaan arku ilmoo horiitii horii achi dura teessi tana shorroisi suuta sagaleen ugabbaan hin beeknu yaa warra nuu dhumatte tanaa meela qabeena shorroisi olaan cufu waan arba kanamu boo arba asaati arbeetta waan addaati amma jabbilee horiidhaa garte turiina atillee nan mufattee turte maali kunu jabbilee bakka horii haati amma jirtu as ilaala laalla turina asik jabbilee horiiti moonti tummaan akka kanaan jirti ilaala ulaa sallar ulaa gudee keessaa mul'atu sana assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh akkam jirtan ilmaan oromoo addunyaa tana gubbatti argamtan hundi keessanuu warreen amantaa biraatis ashamaa harka fuune isiniin jecha akkam jirtu nagaadha nageenya keenya kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtan hundatti isin haadha qabu jecha arra dhimmoowii tokkoon na fide dhimmisa maali yoo jettanii akkuma beekamu haadha Ahmad viidiyoo kana dura waliin marree turree mucayyoo isii bira jirtu san irratti ammaan tana mucayyoon algadda intala isaan bira jirtu sanii munaas fuutee dhabama gootee barbaada irra jirra anilleen ammaan mana gale inshaallah biiznillah ammas ammaan tanaan deemaa achi dhaqee inshaallah biiznillah micciirfaa wajjiin viidiyoo isinii maruu hin oollu yoo rabbiin jee garuu barbaaduma isiirra jirra waan isin agarree inshaallah biiznillah akka isinis du'aa nu gootanii du'aa nu bira dhaabbattan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna ilmaan oromoo hundi keessanuu dhugaa rabbiin viidiyoo seenuu hin feene viidiyoo hanqumaan maree'u isii wajjiiniin maree namni viidiyoo tanatti illee na kakaasee munaachuu nama miskiina isiidha hamma viidiyoon kophaa maru jiru tana dhugaa rabbii waan garuu intala sanii an duraanillee dhiisaa jeetiin hin ture isaanis akkamitti jaaniituma hanquma dhugaa himsiifnu intalti yaani namni wantaan deemuu fi kaan tokkoo miti akkasii hordoftoota keenya inshaallah biiznillah ammaan tana sa'aatiin sa'a 12 anis ammaan tanaan deemaa biratti inshaallah hoggaan achi dhaqee barbaaduu fi anaa micheeri namni hundi barbaada irra jira garuu inshaallah mee akka viidiyoo itti aantu irratti inshaallah biiznillah munaa waliin marro du'aa nu godha garuu namni wanta saniin deemuu fi namni kaan tokko miti inshaallah mee rabbiin nuuf laaffisuu nu hundaa'u isin hundinuu afaan beeytanii rabbii nuuf kadhadhaa du'aa nuuf godhaanis ammaan hulaa gabboo deemaa akkumaan baaltoona qadhattiin isinii maree inshaallah bismillah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ongoolitti nutti baay'ee kunu ammaan tanaa anis eegaa manaa beedeemu machiin jira ammaan tana micciiree fi amma qeen faalleen barbaada irra jirani naafi turiinaan ammaan tana wala garree kun wala turiina assalaamu alaykum assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtu baga jiraattan isiniin jecha bakka jirtan maratti salaamtaan teenya onnirraa burkute isin bira haa geessu maalirra jirtan jechuun kan isaanii noonu walumaan laalla waan jiru akkasii kun hordoftoota kabajamtoota keenya ammaan tana gaanaa fi turiinaanis namni biraatis ka viidiyoo seenuun feeneetu jira micciirii fi amma qeefaas barbaadu jirra gandee isiitti shakkamsan jirra inshaallah mee du'aa nu godhaadha asiin kun ola asitti eegu jirra akkasii yaa ilmaan oromoo du'aa nu godhaa du'aa nu bira dhaabbadhaa kun ola akka qabbana tana keessa kophaa yaa'u jirra anilleen jaakkata illeen qabu turiinaalleen jaakkata firraa qabdi
انت لكنا قبنا غيسا نوفتتنا ان شاء الله جزاء سياقة فلو اسنيس دعائين وقد هذا أما قا هردف تدخي هذا أما بربادي قبنا فسكنا باني خاتي أما جتون اي والله نفوا هندو نفتالتي أنا ما تقول ربي فيديو تنسينهم فلو isi maaliif jennaan amma waan itti jirru waan qabnu isinis galatooma kasa jiru rabbumaatu nu arka kabajamtoota hordoftoota fi du'aayin nuuf godha qacaaloon irra jabeessaa nu bira dhaabbadhaa bareetee miccirtuun illee na dawwaltee na dhufte amma wajjin dhufnee miccirfaa bira deemu jirra kabajamtootaa fi hordoftoota fi du'aayin nuuf godhaa nu bira jiraadhaa nu jajjabeessaa isinin jannabbaliyyaa fi akkasii isinis galatoomaa hordoftoota keenya galatoomaa ulfaadhaadha inshallah intala tanaas gaa amma naafi turii naannoo kaayoo micciirina garree qabuma gandetti shakkan san dhayina jechuu jirra namni qaammanni wanni siiriitii fi wanni kaantun takkaa miti tanaaf akkana sodaannee dhiiroo akkami jechuu jirra intal oromoodhaan nu lallaba yaa rabbi isaan amantaa warra seeree isaan nu beekani kunoo yaa jira keenya akkana nu duuba harkanu cafaku jirani Auzubillahi jaydan rajim haaraan isaanii dukkana akka kaanittoo nutu sodaachaa yaa'u jirra garuu ganti kun gandirra micceerii miti gandeesiitti shakkan sani kunoo dukkana keessa yaa'u jirra inshallah bi'isnillah akkasi gaa kunoola hordoftoota keenya Oromoo takkaan nu lallabu jira isaan immoo akkamii sodaarra irra turiin akkam jettati yaattiin quraan irraa qabu namas sanuun tibaan turiin attana daraniiti godhanii haadhuma amma xaabaa sana obboleetti mariya bichaa naa baasan ayyoo godhan lubbuwaan irraa kutanii dantaa dheesee turiinaati lubbumaa sirraa kutanii himti kunoo ishii tafuudhanii fuurakkanne ibiddaa akka dhibdhib godhanii aanarra bobeessanii obboleetti machiiyyaa takkitti haanaa baasanii bara amma sila akkamuma jennaree nuti amma osoo micciirfaanis wal agarree gaarii micciiridda walime akkasii yaa hordoftoota keenyame isin asumatti inshallah dawwalo jira akkasii kunoo hordoftoota keenya micciirfaan nu dawwale ganda kana jirraa jaanii isaan eegu jirraa hoggaa kaameeraa irraa cufnu isaanii nu dawwale akkasii mee turiina maal yaada qabdati yaatte yaadaan qaba ayyaanni gabbaleetummaan ceenaa baatee gammachuun na bira galuudha isii gadhiisaniitu akka fedhanaana godhanii meedheesinuma hundaa rabbi nurraa qabu akkasii honoola hordoftoota keenya ilaa ammaan tanaa micciiree jirra ittuma tana dhaabbanne qabbanti nu fixxee sanuu qabbanaa jira isaanis wallee ganda keessa deddeemu jiraniinsaa isaanuma eegu jirra mee du'aayi nu godhaaga qabbanti nu fixxee turiinaa miskiintitti ilaalatu qabbana keessa yaanni seenee wallaa yaanni nu hunda nu seenee amma micciiruma eegu jirra gaa amma kaifaadhaachin nu eegaa jaaniituma waan nuti eessuma jira amma isaanuma sun nu eegaa nu bakka wallaalee hin jiru jira bir bakkuma isaan nu wassafan tana re'asuma kabajamtoota fi hordoftoota xiyyaarraa irraa miti kun achiin nu eegaa jaanii jira dhaabbannee eegu jirra bilbila taatu amadee hayyaman bu'ee malee namni jiru hin jiru bilbila illee itti dawwalu jirra qabbanti beetullee aanu gaggeessitu qabbananuu nagarruu barkaa qabbananuma inna malee du'aama nu godhaa yaabbaliyyan keeyyasan hundi bakka jirtan du'aayi nu godha inshallah yaa rabbi du'aayi nu godha yaabbaliyyan waan oromoo jidduu harumarra deemnee ganda namaa keessa deddeemnee barbaadu jiran agarre du'aayi nuuf godhaa hanga micciirfaadhaan walitti dhufnutti sa'a 12 manaa deemne kunoo sa'a meeqa sa'a 5 taane koma taane yaaba sanuun manni haaraa tanaa waa haaraa kanaas hin beeknu ganda keessa jira gandan beekne ati gaaramne waa humaan jiru malee akkana dhadhaabbachuu jira bakkuma isaan nuun jaansani itti dawwallee bilbilli isaanii mashquula jechuma jira
Kunoo gaayaa hordoftoota keenyas mala dhaabbannamee du'aa nu godhaa isinis inshaallah bismillah hanga Gaadha ammat baasnee haadha ammadii wajjin gammachuun mana gallutti du'aa nu godhaadha. bira dhaabbadhaan jajjabeessaa Isinis akkuma nu wajji gammaddan abdii qabnaa inshaallah. Rabbiin isumaa baasu muna miskiintitti waan garaana nyaachuu jirti wallaahi amma akkamitti akka isin jirtuu fi warri san akkam akka godhu jiranii namni beeku hin jiru. intala san gaafa isiin baajattumaan isii luqqisuu ta'a bar Intala san bar duraanii hin jeenani. Duraanii hin jeene intala tana ofirraa dhiisaa micciiriisa badan. Tan akkamittiin gadhiisa. Kunoo kan intalti waan deemtuun deemtee miti. Wallaahi. Kunoo la hordoftoota keenya micciiree fi amma qaedha. As dhadhaabbachuu jira nuti isii ammaan tana isaan hodhofu jiranii. Qabbanti nu qoorsite gaa kunoo laal bakkuma reefuu san jirra turii nama eeggam jetta. yaa bokkaan jiru Dhuftanii qabbanti nu qoorsite bar. dhiistan akka qabbanti nu gaggeessitu Kotta dudduun jabduudha. Kotta qabbanaa hafuurri nuti riqitte kaayaboo. Laas mala dhaabbachuu jirra eegagana. Isaanii dhalaadhaan mul'uftanii. Qabbanti nu hojjeef ta'e bar. Haay. Isin amma isa fadhaitanii nagarra eebadan. nagarre Magaalaa kana bakki takka nu waan hafi. Diin bakki akkin kiyanne sanii miti kottaame. Seenuu dadhabni Kunoo gaafna. hordoftoota keenya bakki isiin jirtus tana laal ammallee hordoftoota keenya duubaa dachaane amma Laa waan akka horii takkaatti haala wanti akkasii na shorroise waan tanaa bar. Tanaami. Maali wanti sunsa? Usoota sagalee intaloo nu gabbaatee asitti mas firrayyoo nu Laalka waan akka turiin as deemi laala hurboota kalaa. turiin as deemi laala Seenii miidhagoo turiin as keessa. laal bakka tana irratti laalaatee amma turiina Laal hurboota kata duruu jirti. La amma kotta takka sheekha. Horii moo maal maali wannichi tattaasan Sheekha. yaaboo maaliin koflati yaaboo koflullee inte maali wannichi tattaasan tachi akkas moggaa Turiinaa waan ciiftu tana gartaa afaan qabdu takka horii takka re'ee tana. Mee waan tana adda baasuu danda'a. Angurra wayii Kanaan na shorroysen gaaggisiin itti citu. turiina anas maanta eeywa hordoftoota keenya egaa aboo kamisa Tilfoonni nu qabtatteessa. waata kan taane jiwaan hordoftoota keenya egaa unoo turiinaallee natti aartee turte as waliin jirra unoo isaanis karra wal dhufne haadha gadaati wajjiini turiin munuma barbaadu jira haadha ammat barbaadu jira namuutu karaadha bakka kana ol seennoo inni amma turiinaan faan dhalaan tun as ol seentee hin dandeessu intaltii yooniif imma isaan harkatte Mamnuu seenuun boonii isaan nyaata. harkannaan kaa gammaddee yoo baramma isiin Silaan dhiifnu Isin waan biraa shakkitaa isaati micciir taraa tana nama si kana godhe moo Aboo namni akkas na godhe boo horii as dura ciisu kana akkana na godhe. Maali wanni tun? horiidhaati wanni arku jirtu an arban arku jirtu Boo hularra teessii wanti tun. angurra wayii malee. turiinaa maal arku jirtaati anti gaamataan zomzomnee jira Turiinaan numa garaan jirtu. Waa isii garsiisaan jiran. Garsiisaan jiran isii. Qabiidhaati waan akka arkutu jirtu turiinaati Nadiifaan harkette maal argachaa hin jirtu ati? anti waararree malee waan takka arkutti hin Maruu kana ijaasa mee arkutu kaanumaan seenaa malma kanaa Miti aboo qabiyaa boo biyyoo sana. Isla insentu insentu. bu'een kaasaa hundi walumaan rakkoo. Dhiis waliin deemna Abadan insentu. jabaannee dhufnaanis Takkaadhe isinis Insentu kom gaboo. amma akka ta'e hubattanii isin Osoo taane onu taane irratti daamna boo. viidiyoo marree bara Taani osoo onu taane. waqtii akka taatu dhabdee osuma isiin Abadan. naafisii seenamee ni jedhama. Insentan ijoollee ta'e. amma nu haasa Yaa amma boo senta yaa amma iccitii teenyaas hin baafnu inni jira hordoftoonni illee iccitii teessan hin baasin Hin baafnu warra. mana Baasu galleeti qofa agarsiifna boo. mana galleeti akkasitti manatti qotatteenye bakkuma tana deebiitiin as dura bula Haa. bakkuma tana deebiitiin as Aboo dura micciir bula waan ati immoo haala nyaata. mijeessitee Waan akka gurra qabu. ati naa mijeessa hawaala amma gattiin galaa itti mul'adhu si haala naa mijeessa Haa. waa hunda mijeessitee na dhufta Tole. amma yoo nuti oguu fidu fi Asuma teessee nyaattee dhugdee maal nyaattee turii naannaa fiddi nyaataa asitti Akkasii. turii naa fi haati gadaa asin naa fiddi nyaata Gandoo laa kana ni beeytaati. alaan rafaan alaan Haadha olaanmaan gadaa ni fiddaaf nyaata gootee feesi. Ara sadeenu soqaaxa hiraata hunda ni fiddaaf asitti. Gurbaan as duraan ciisa ja'a. ifaa dhaamsa tallaal hordoftoota keenya ifaa dhaamsatanii jiru nagaatti Bas bas bas. Na bas boo na bas. hordoftoota keenya galle manatti
Amakai Turina Unolan Valan Jarro Hunun Dekerto Tahia or Doctor Tahia Devinage Jira Vidion had a Gadative Gadifam Mudemti Garu Unola Tahia Asibanet in Mantana and a chinchi Sudema had Adam Ula Hati Amajip some branches with them or Doctor Tahania Amakain Deme Bakasila Wati. It is an imminent Tanduranu. Akasa Amakai was raised with them. Turina Avi Hati Gadada, Nyat Dikamachi Navid Deninjan, Achijalanchisa. Marva Chidemun Kabon, Mujala Jiratan Bewante, Hanavu. What told the Yasin is Riba, a refu Michirogu, the business which Kishokana Muliseti, a Manas Bay, Isentini Mudas Bay, Hali, Jabad, and Tijon Fetuhat, and do Vinke, Milina Choroy, Watu Milan and Abena Choroy Suture. أما بكجبت لك أتين بكيسين تنريت أنا لا نبيتني مكان بكشيخادا قوبيهم بكجبت لك أتين فني سوتا أكان يسيقول وتاو هركان كان نني بيتن باري في بالله كان قرني كوبا كابتني وان سنيمو متسوا ولين بينو جرى يجبا سنو كان قرني بيتن أما يسي يوم ميور إنجد بيجارفته أكان بكفهم تو تنريت أتاني يوم يسين فني سين بوميتشير أنت أرماو جديا منا كان قرني بيتن هذا عامة كسجوته هذا من خيتي كسجوته تسين نجاباتي خنافو إنجيلو كنو ونكسين بيرا أكيسين نجوده سنو هجا قدو نخيستهم تجد مجرم ما يسيتني نخدتني ندولتني يا بيمي الربوده تكتي تنفر الأوركتين إيسا جرن نام خمسة داوتو ترى تكتي إيفا من أقول إن ثلاثة فنسيتين أكام قلوا أركوز تيسني هاد أما بورو كستين هذا الراجل باسوتا هذا من خيستي راجل لالين سمان لاليسان يتشكسن نشر رويسي تلابر جني ميكا جري قاما هجمك كان نشر رويسني هدو دوبا أكا فردات وايران وخرسيساني كانت بكان جلوس ولا ليلتون متشيري ربنا لك بيسار كان قبل أنا جتشبه ونته أن كنافو مجيون أكمل ملنا قوتي أما يسون مجرمات تنودي مفتك أورمون إيسا تنودي مفت ندو والتنين والربسو في خنا نور الأبا فرار أركنا نماي بو مجلا دي ما تكمل ونابيها خنا بور دكتور تخينيا ونو تورينا اللي مجول لي أنا تنكمل إنسان قبل خيس توجرا مجول لي بسافة سريس دا وتوتا هذا إيه نساء قدات أنا فاهم هاتي قدات ويفته هاتي قدا فجيني رادفتيو فجيني رادفتي هاتي قدا ندي قرتو مالفا أبليتي نوما فتى كومايسين تورينان أبليتي سيتي فتى سينيس جارتي أبليس هي بديته نعرفتي رفته تورينان لي أسمان إفهم قلنا فيتين جرا إتمو فتيتين توري وردفتو تخينيا نجانو توران سنين جانغ فيديو تانتو قبل نسني على سينيف